itti fufanii jiraniif yaada kennachuun hin dandeenyeef beellamatti aanu bitootessa 6 bara 2013 qabaachuusaa abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tuulii Baa'isaa Oromiyaa miidiyaan tokkitti himan. Manni murtichaa sagalee waaqii fi amantaa dhaggeeffachuuf torban 3 dura oolmaa oolen sababa dadhabbiitiif jecha hidhamtoonni lagannaa nyaatarra jiran sagalee waaqii fi amantaa kennachuu akka hin dandeenye waan iyyataniif Guyyaa jechuunis gurraan dhala 22 bara 2013 beellama qabatee turuun san yaadatamaa. Bu'uurumaan kanaan oolmaa har'aa oolameenis manni murtichaa dhimmoota lama ilaaluusaa obbo Tuulii Baa'isaa Oromiyaa miidiyaan tokkitti himaniiru. Dhaddaachaa kanarratti hidhamtoonni siyaasaa kunneen hundi argamuu kan dubbatan abukaatoon hidhamtoota siyaasaa kun obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohaammed, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Booranaa sababa hedduu miidhamanii jiraniif taa'uu dadhabaniin teessoo mana murtii irra ciibsamanii dhaddacha akka hordofaa turan obbo Tuuliin ibsaniitiin jiru. Manni murtichaa sagalee waaqii fi amantaa himatamtoota dhaggeeffachuuf beellama qabaatus har'allee hidhamtoonni kunneen dubbachuun haafuu ta'uuf illee immoo humna dhabanii waan jiraniif beellamni biroo yerootti aanutti akka qabamu gaafanne kan jedhan obbo Tuuliin gaaffii abukaatotaa gidduu galeeffachuun manni murtii yaada abbootii alangaa gaafatee akka ture himu. Abbootiin alangaa bakka sana turan har'as hidhamtoonni siyaasaa kunneen jecha waaqii fi amantaa kennuu diduun isaanii akka waaqitti nuuf galmaa'u jenna. Kan kanarra dabre beellamni haaraan ni qabama taanaan ammoo beellamni achi fagaatee akka qabamu gaafanne jechuun akka yaada kennatanii turan himu. Oolmaa dhaddacha guyyaa har'aa kanarrattis manni murtichaa dhimma ajaja mana murtii raawwachuu dhabuu bulchiinsa manidhaa Qaallitti ilaalchisee hooggantoota bulchiinsa manidhaa Qaallitti kan baay'inaan 3 ta'an beellamicha irratti dhihaachuun yaada isaanii kennuuf dhufanii turanillee akka dhaggeeffate obbo Tuuliin himaniitiin jiru. Keessattuu gaafa gurraan dhala 9 obbo Baqqalaa Garbaa mana yaalaa geessuuf fuudhanii baniin kararraa maqsuun gara mana yaalaa mootummaatti humnaan geessuu isaaniif sababni maal akka ture manni murtii hooggantoota bulchiinsa mana hidhaa kanaa yeroo gaafatutti deebiin isaanii ajaja hoogganaa bulchiinsa manneen amala sirreessaa federaalatiin akka dirqamaniif qaamni isaaniin ol jiru kararraa isaan maqsuun garasitti akka isaan geesse akkasumas ammoo ajaja bilbilaa fi xalayaa karaa telegiraamatiin isaanitti ergameen akka raawwatan mana murtichaaf himuu isaanii Oromiyaa miidiyaan odeeffateera. Obbo Baqqalaa Garbaas namootaan utubamanii bakka ciisanii ol jechuun dhimmicha irratti yaada kennanii turuu isaanii obbo Tuuliin Oromiyaa miidiyaan itti himaniiru. Akka obbo Baqqalaan jedhanittis gaafa kararraa maqfamanii fedhii isaanii malee gara hospitaala mootummaatti geeffaman sana ajaja Dr. Geediyoon Xiyoositiin akka raawwatame xalayaa karaa telegiraama poolisoota kanaaf ergamerraa mirkaneeffatanii akka turan dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaa qaamni shiftaa kan haqaa hin kabajnee fi olaantummaa seeraa tuffachuun ajaja mana murtii hin fudhanne akka nuti duunu waan barbaaduuf kana akka godhu ni beekna. Nus ammoo qabsoon keenya qaamota shiftaa fi hattuu akkasii irratti waan ta'eef ifaan ifatti amma gaafa duunutti ni falmana jechuun yaada yoo kennatan mana murtii fi poolisoota manidhaa Qaallitti tajaajila gaarii isaaniif kennaa jiran addatti galateeffatanii ajajni mana murtii kabajamee nus haqaa fi yaala argachaa waan hin jirreef beellamatti aanutti lubbuun jiraadhee asitti dhihaachuu kiyya nan shakka jechuun dubbachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Tuuliin himaniitiin jiru. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo beellamicha irratti dhihaatan keessaa kan dubbate gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaas ajajni mana murtii kabajamuu dhabuusaan waayiloota wajjin hidhamne lubbuudhaan dhabuuf deemna. Adeemsa haqaa fi dhugaa amma hin jiraatinichi manni murtii jiraachuun faayida maleessas jechuun mufii qabu ibsachuusaa abukaatoo Tuuliin OMN timaniitiin jiru. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha kanarrattis beellamatti aanutti dhimma ajajni mana murtii kabajamuu dhabuu ilaalchisee taatee abbaan alangaa federaalaa raawwatee fi bulchiinsi manidhaa Qaallitti ajaja mana murtii diduun kan abbaa alangaa fudhachuusaaf murtii kennuuf akkasumas ammoo jecha waaqii fi amantaa hidhamtoota siyaasaa kana dhaggeeffachuuf beellama haaraa bitootessa 6 bara 2013 qabateetiin jira. Dhimma hospitaala dhuunfaatti yaalamuu hidhamtoota siyaasaa kana ilaalchisee gareen abukaatotaa jimaata dabre mana murtii federaalaa dhaddacha ijibbaataatti oliyyannoo dhiheeffachuun isaanii ni yaadatama. Bu'uura oliyyannoo sanaatiinis har'a waaree booda manni murtii federaalaa dhaddacha ijibbaataatti murtii ni kenna jedhamee eegama. Sagaleen abukaatoo hidhamtoota siyaasaa kan obbo Tuulii Baa'isaa kunooti. Inni sarara kan beellamame galmee isa guddaa irratti waa lama hojjechuudhaaf ture. Tokko jecha amantaa waaqii himamtootaa irraa fuudhuudhaaf ture. Har'a kun beellama dursee qabamedha. Gaafa 27/5/2013 irraa irratti ce'ee jecha
jecha amantaa waaqni isaanii fuudhuudhaaf ture guyyaa kana kan beellamame. Inni biraan ammoo gidduutti yaala isaanii wajjin wal qabatee haala fayyaa isaanii wajjin wal qabatee iyyannaa dhiyeessine irratti hooggantoonni mana mala sirreessaa dhiyaatanii maaliif akka ajaja mana murtii fudhannee fi akka maamiltoota keenya mana yaalaa kan geessine isa seenan eeguudhaaf ture. Kanaafuu beellama idilee jechuu dhalachuusaa inni tokko waa'ee hakiimii hojii wal qabsiisamee haaraa kan dhiyaatedha. Inni biraan ammoo waa'ee jecha amantaa waaqni kennu isaaniiti. Kana hojii wal qabatee himatamtoonni hundi isaanii addatti argamanii turanii addatti erga moggaafamee booda abbootiin seeraa wanti isaan gaafatanii waanuma kana lamaan hojjechuudhaaf jedhanii dursanii waa'ee jecha amantaa waaqni kennu irratti kan isaan nu gaafatanii. Abukaatonni jarri kun keessumaa namoonni afur obbo Baqqalaan, obbo Jawaar, Hamzaa fi har'a erga sooma jalqabanii yookaan erga nyaata addaan kutaniitti guyyaa 33 isaaniirra jiru baay'ee dhaabbatanii jiru. Obbo Dajanii fi obbo dhiifama obbo Baqqalaa fi obbo Hamzaanii taa'uyyuu hin danda'an ciisaa turanii addata keessa. Kanaafuu warri kun jecha isaanii kennuu hin danda'anii warrumti addaan kutanis yoo ta'e guyyaa 12 soomanii addaan kutan fi sirrii qaama isaaniitti hin deebinee jecha amantaa waaqii kennuu hin danda'anii. Kanaaf beellamni biraa kennamee fi yeroo biraatti jecha amantaa waaqii isaanii akka isaan kennan jennee gaafanne. Manni murtii isa kanarratti abbaa alangaa yaadoo gaafatu abbaan alangaas jarri kun kana duras jecha amantaa waaqii isaanii hin kenninu gaafa jedhan akka waakkatanitti agalmaa'uu fi kun immoo isaan hin miidhu jennee mormnee turre. Manni murtii nurraan fudhanne arasiisuma kana gaafannaa. Garuu immoo yoo haala kana keessatti jecha amantaa kennuu isaaniirra beellamni dheeraan tokko kennamee fi gaafa sana dhiyaatanii jecha amantaa waaqii isaanii yoo kennan hin morminuu kan jedhu yaada kenne. Kana booda manni murtiis bitaa mirga laalee isa kanarratti akkuma ijaan laalaa jirru namoonni kun qaamaaf qalbii gahaa keessa yookaan tasgabbii keessa kan hin jirree fi garmalee dadhabanii kan jiran ta'uu isaa kan hubanneef sababa biraa kennuun barbaachuu sababuma kana dura tureen yeroo biraa jecha amantaa waaqii isaanii haa kennan jedhee isa kana irra darbee waa'ee ajaja gaafa 8/6/2013 mana murtii olaanaa dhaddacha liddataa irraa kenname maaliif hin raawwatamne kan jedhu laalchisee abbootiin aangoo namni 3 mana mala sirreessaa irraa dhiyaatanii akka ibsa kennan ajajanii turanii. Bu'uuruma kanaan yoo gaafataman namoonni 3 dhiyaatanii turanii. Inni tokko gargaara komishinar Girmaa Daree jedhama. Isaan tokko ittaanaa inspektar Dirribaa Sanbataa jedhamu. Inni biraan nama obbo Wanteernaa Gabayyoo jedhamante dhiyaate. Isaan dhiyaatanii gaafatamanii ajaja mana murtii maaliif raawwachuu hanqattanii yookaan ammoo laandi hospitaalitti akka yaalchisan ajajni darbeetu jiru maaliif gara toora iloochi geessitanii jedhamanii yoo gaafataman wal duraa duubaan dubbatanii jiru jechuudha. Isaan akka waliigalaatti kan jedhani akka waliigalaatti kan kaasani yaadi namoota kana sadanii bakka tokkotti yoo ilaalamu gaafa 9/6/2013 obbo Baqqaleetiin mana hospitaala laandimaarkii geessuudhaaf fudhannee mana mala sirreessaa keessaa baanee naannoo Meeksikoo yoo geenyu bilbilli bilbilamee ajajni biraan sin qaqqabaa jira. Ajaja biraatti dhufaa jira waan ta'eef ajaja laandimaarkiin geessinaati. Ajaja kana fudhadhaati harkaa ajaja kanaatiin raawwadhaa jedhamee koomishinii mana amala sirreessaa federaalaa irraa nuuf bilbilamee jedhanii eenyu kan bilbilee jedhee manni murtii yoo gaafatu koomishinar Jamaal Abbaasotu bilbilanii ajaja jijjiirraa biraas ni kennama waan ta'eef laandimaarkiin geessina akkaataa ajaja ni kennamu kanarraa wadhanuun jedhee jedhanii nutis ajaja kana afaaniin nu ajajuu danda'in barreeffamaan nu qaqqabsiisa. Ajaja mana murtii bira dabalee ajaja biraa raawwachuu hin dandeenyu ajaja biraa nu qaqqabsiisaa jennaan kalaa barreeffamaan ammallee koomishiniin karaa telegram chaanaalii jedhamuun kalaa kana bilbila irratti nu ergee jennaan nutis kalaa kana obbo Baqqalee Garbaatii fi hakiima isaanii dubbisiifnee itti argisiifnee akkaataa kanaan gara laandimaarkii hin geessuu hin dandeenye jennee
Ura akkaataa ajaja talaa kanatti barreeffamee gara laandimaarkii geessine kan jedhu dubbatanii manni murtii talaa kan nuu kennaa jennaan moobaayilii irra jira malee waraqaa hin qabnu jennaan manni murtii moobaayilii kan irraa fuudhee ilaalee dubbisee booddee dhaddacha booda nuuf taatee moobaayilii irraa printii goonee galmee wajjin wal qabsiifnee keenyaa jedhanii nuufaa kennamu yookaan nuufaa dubbifamu jennee talaa kana dhaddacha irratti abukaatonni gaafatanii turanii haa ta'u malee manni murtii wanti kun moobaayilii keessa jira booda erga printii godhamee qaama galmee kanaa erga ta'e booda koppii gootanii fudhachuu dandeessu ammaaf garuu dubbisuu hin dandeenyu waan moobaayilii irra jiru achi keessaa baasiisanii bira darbanii garuu printii goonee galmeedhaan wal qabsiifna jedhanii jiru. Kun ta'eetu jiru manni murtii ajajoota kanaanii isin ajajoota murtii moo ajaja qaamni mootummaa biraa kennu dubbisiiftu isa kam dubbisanii raawwachiiftu isa kamtu sirriidha jettanii jedhee yoo gaafatu akka bu'uuraatti yookaan akka waliigalaatti ajaja mana murtii dubbisuu qabaa murtii raawwachiifna. Haa ta'u malee xalayaan nu ergame kuni akka caasaatti nuti itti gaafatamni keenya abbaa alangaa waliigalaa federaalaatiifidha. Kanaafiyyuu ajaja qaama olaanaa irraa dhufe kana raawwachuudhaaf dirqamne yoo xalaa akkaataa isaatiin hin raawwanne immoo tarkaanfiin irratti fudhatamullee tilmaama keessa galchineeti. Kan jedhu mana murtiidhaaf ibsanii jennaan manni murtii tarkaanfiin irratti fudhatamee jira tarkaanfiin humnaa yookaan namni humnaan gara biraa akkas hin geessitan namni isin dirqisiise yookaan namni isin ajaje jira jennaan isa sana dibnee gara laandimaarkii waan hin deemneef silaa tarkaanfiin humnaan irratti fudhatamamoo fudhatamu kan jedhu adda baasuu hin dandeenye. Otoo laandimaarkiitti deemnee ta'e tarkaanfiin irratti fudhatamaa yookaan hin fudhatamu jennee amma ibsuu hin dandeenyu garuu ajaja qaama olaanaa keenyarraa waan dhufeefi gara laandimaarkii geessuu dandeenyerra jedhanii manni murtii maaliif geessitanii ajajni sun maal jedha jennaan ajaja manni murtii keenya irratti oliyyannoo gaafannee jirra. Waan oliyyannoo sun immoo hin beekamne hanga sun beekamutti raawwatinaati gara toora ilootti geessan jedhanii jennaan isa fudhannee garas geessine. Amma garuu yoo ilaallu akka waliigalaatti wanti nuti goone kun dogoggoradha. Ajaja mana murtiitti dursa kennuu nurra ture isa kana immoo itti gaafatamummaa boornutti dhufuuf jennee waajjira abbaa alangaarraa isa kana shakkinee achi geessine malee wanti ta'uu qabu ture ajaja mana murtii raawwachiisuu nurra ture kun dogoggora keenyaa jedhanii jecha isaanii lafa ta'anii kanas booda shakkamtoota yookaan himatamtoota keessaa obbo Mallasaan nan jedhee mana murtii ayyamsiifatee sirna haqaa kana keessatti naamusni hin jiru. Otoo naamusni jiraatee yookaan otoo naamusni sirriin jiraatee hanga ammaatti ajajni kun jira oola ture. Yaalli gahaan kennama ture. Yaalli gahaan akka hin kennamne taasisanii lubbuu wallan keenya balaarra buusaa jiru waan ta'eef yaalli gahaan kennamu jedhee yaada isaa ibsee jira. Ittaanee kan dubbate Obbo Baqqalaadha. Obbo Baqqalaa baay'ee sagalee isaanii gadi laafeeti kan jiru bakkuma ciisanii xiqqoo namoonni ol qabanii nan dubbatanii isaanis kan jedhan maalinni waa'ee fayyaa keenyaa wajjin wal qabsiisee namni wajjin rakkate nu gargaaree yookaan nu gargaaruudhaaf yookaan mirga keenya kabachiisuudhaaf qaamni socho'e qaama lama qofadha. Innis tokkoffaa mana murtiiti. Kanaafiyyuu mana murtiitiif kabaja guddaa qabna. Har'allee haala kana keessa taanee hinaaf nu jennee kan dhufnee kabajaadhuma mana murtiitiif qabnu kana argisiisuudhaaf malee waa biraa raawwachuudhaaf asitti hin argamne. Akka haqni hojiirra oolu yookaan akka mirgi yaalamuu keenya galma ga'u tattaafii manni murtii godhe yoomiyyuu hin dagannu kana seenaa keessatti illee galmeeffannee kaayannaa jedhanii. Inni biraan mana mala sirreessaallee akkasuma nu yaalchisuudhaaf yaalii guddaa godhee kan jedhu kaasanii booda manni mala sirreessaa gaafa sagalii sana gaafa 9/6/2013 mana hospitaala laandimaarkii nageessuudhaaf erga na fuudhee ka'ee booda naannoo Meeksikoo yoo geenyu humni addaa tokko humni shiftaa jedhanii isaan kan ibsanii humni shiftaa fakkaatu tokko nu marsee humnaan erga nu higgitee booda gara toora ilootti hospitaalii nu geesse
Inni kun immoo humna addaati, humna seera malee socho'uudha kuni. Kan akkaatanii illee guyyaa biraa ija kiyya yaalamaan ture. Ija kiyya illee akka hin yaalamne humni kun na dhorkee jira. Kun kan inni argisiisu ajaja mana murtii qaamni hin fudhanne tokko, qaamni gareen balaafamaan tokko kan jiru ta'uu isaa hubanna. Gareen kun immoo warra bal'aa budin jedhanii isaan kan ibsanii garee kanatti jira. Nuti qabsoon keenya garee kana wajjinidha. Yoomiyyuu kan qabsoofnu gareen kun akka dhabamuufidha. Erga jedhanii booda haala amma jiru kanaan yoon itti fufe yaala dhorkamee haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e beellama ittaan irratti illee lubbuudhaan jiraadhee dhaddacha kanatti argamuu dhabuu nan danda'a. Isa kana manni murtii akkanaa hubatu. Mootummaan dhaabbata mootummaa fi hojjettoota mootummaatiin yoomiyyuu yaalamuu hin danda'u. Lubbuun keessa akka bu'u namni nutti murteesse Dooktar Gediyoon Timootewosidha. Isa kana gaafa karaarraa laandmaarkii sana deebisan poolisoonni xalayaa kana natti agarsiisanii dubbisee mallattoo isaa ta'uu argeen jira. Kanaafiyyuu murtii du'aa kan nutti murteesse balandaa waliigalaa kanadha. Kana manni murtiis akka nu beeku, uummannis akka nu beeku barbaanna. Erga jedhanii booda manna mala sirreessaa eegumsa guddaa nu godha. Achi keessattis akkaataa ajaja mana murtiitiin raawwachuudhaafis fedhii isaan qaban, sochii isaan qaban baay'ee guddaadha. Kanaaf isaan galateeffannaa. Gama biraatiin akka nu eegan raamataman illee amma nu eegumsa dhiisanii akka lubbuun keenya balaarraan buunee sireerraa gadi nu buusanii sireetti nu baasuu, aduutti nu baasanii nu deebisuu, nu baatanii as kunuunsa nu gochuu ta'ee jira. Isa kanaaf immoo poolisootas ni galateeffannaa jedhanii kanumaan xumuranii booda manni murtiis bitaa mirga ilaalee waan lama hojjechuudhaaf beellama qabate. Tokkoffaa beellama ittaan irratti akka janyi mana murtii kun raawwatan keessatti gochi yakkaa raawwatameera moo raawwatamne? Gochi yakkaa raawwatameera yoo ta'e itti gaafatamaan eenyudha kan jedhuuni adda baafadhaa jedhee kanneen mana sirreessaa irraa dhiyaatan isaanittis ni dhiyaattu jedhee inni ittaan immoo himatamtoonni kan fooyya'anii dhufan yoo ta'e jecha amantaa waaqni isaanii kennuudhaaf jedhee gaafa 6/7/2013 beellamee kanumaan xumuramee jechuudha. Lakki wanti yaada ija isaanii galanaa yaalaman jedhee jira manni murtii. Yaala isaanii wajjin wal qabatee garuu manni murtii olaanaa ajajni kennetiin mana murtii waliigala federaalaatti fooyya'eeti jira. Akka fooyya'e sanatti ni raawwatamu kan jedhu laandmaarkii hospitaalii raawwachuu hin danda'u bu'uura ajaja mana murtii waliigala federaalaa kanaan jedhee jira. Isarratti oliyyannee yookaan iyyannaa dhaddacha jibbaata federaalaatiif galfannee jira. Komii keenya ilaalee ni dhiyeessisiisaa. Murtiin mana murtii waliigala federaalaa kun ilaalamuu qabaa jedhee har'a waaree boodatti nu beellamee jira. Deebii abbaa alangaa fudhanneet beellama itti aanu eegganna jechuudha. Waa'ee yaalii irratti amma eessatti yaalamuu qabu